Gurbaa gara laafoo raqa raacha argitanii mi raqa raacha bishaan keessaa akka nama jaalatuu ta'e gara laafoo warabbal kaaba summa warabbal kaaba yoo ati dhiisuu didde wallaahi wabillaahi ila dhaggeeffadhu atiituun maal iccitii namaa fidaami anatu iccitii keessa na fidee gadi sii baasa anatu gadi sii baasa dhaggeeffadhu gara laafoo irra sheer godha dalagaan keessan silaa kanuma irra sheer godha dhaggeeffadhu gara laafoo ati osoo dhugaadhaan dubartiidhaaf kabajaa ka qabdu ta'e gaafa kaan jaartii namaa manatti waammattee footoo qullaa isii kaaftee tuubboo layyii alkooftar harka keeyse layyii shishaa harka keeyse footoo kaaftee birrii yoo hin kannine footoo tana si gallakkisaa jetteeni miciyyoon sanis bara ijoolluma ganda keetiiti jaartii namaati akkasimoo akkasii boo aboo akkasimoo akkasii miti ati warri amma eegaa aboo goota keenya itti cabsi dhugaa keeti gartee haqa ummufiraa ol baasuuf jirta haqa naafii baasuuf jirta jettanii ni jala deemtanii mee goota godhattan mee qottaame warri gartee gara laafoon isiniif gootaa dhageeffadhu yoo itti cabsuu tahee itti cabsuu nurraa baratan eenyuunu dhageeffadhu sodaa namaatii isin qabnu dhageesse feemasiin duran harkatiin ka'ammaa harkannuus hin jiru dhageeffadhu hanga arraatiis namaan nu arrabsee itti nu gaggaragalchee feemasa ta'e malee takkaa nama gaggaragalchinee miidiyaa kanarratti irra haasuu hin qabnu hanga arra yeroo aduu arraa kana jiru dhageeffadhu gurbaa gartee osoo lubbuun jiruu rabbiin suuraa maarifaa irraa fuudhe siifi warra si jala deemus gaafiin takka isinii qaba yoo dhugaadhaan gara laafoon ka gartee dubartii jaalatate yoo dhugaadhaan gara laafoon dubartii jaarsii hiikee jaalatate yoo dhugaadhaan gara laafoon dubartii arsii jaalatate micayyoo jaartii namaa ijaazaa buusee miidiyaa hundarra nama arkaa ture tiktook irratti micayyoo muxxee qullaa kateessu fidanii raaswaa turan akkasuma akkasii mijara keenya bara akkasii gara laafoo gabbaaseemi isiin sanis dubartiidha nama arsiiti dhalattu arsiiti biyya Dubaay jiraatti eeqa miciyyoon achirra qullaasii gabbaasee maallaqa yoo naa kennuu baatte laal maallaqa yoo kennuu baatte ati jaarsa qabdaa gassi baaseetiin dhaggeeffadhaa gassi baaseetiin si qaaneessaa miciyyoon nama konfideensii ofii qabu wajjiyaasee jiraan ani wajjiyaasee jira ofiif akka hayyamteef natti himtee jirti waan ajaa'iba isinii ta'a li'anna'u qarshii kennuufirra qarshii kenneefi barabaraan gabbaruurra haa gadi baastee bultiin tiyyasaniis diigamtuu jetteeti laal gara laafoo jechuun bara silaanii fi wallaahi ofillahi raacha gara ani yeroo raachaafillee deebii deebisuun qabu nama raacha inni ani immoo dubartii isatti dheeyxe waa'ee bultiisii isatti himattu faatu naa ajaa'ibsiisa warabbal kaaba ani silaamma xiiqii gara laafootiif ulaalala xiiqee keessa na galchuu barbaada malee silaa xiiqii gara naafiin guyyaa takka wooma takka irraa himatee waa'ee kiyyaa dhaqee gaafata ila dhaggeeffadhaa yoo diduu taa'uu baate waan inni laal waan inni ummuu firaa waliin jee hunda takka takkaan isaa gabbaasaan takka takkaan waan inni ummuu firaa waliin jedhe takka takkaan iccitiisaa gadi baasaan yoo inni amma lammaffaas naa deebi'e tis okkee rakkoon qabu warabbal kaaba ragaa wajjin ammaas qabatamaan akka nama ummuu firaa olii yaaduu ta'ee akka nama ummuu firaa olii yaaduu ta'ee dhaggeeffadhaa lakkaa jara keenya hay namnummaan anaa fi ijoollee arsii tana akka waan gartee diinaa duudaa garaa nu godhaa ture namnummaan jaarsaa jaartii jidduu tahee namni agartee duudaa garaa walitti ta'u akka harargee fi arsiin duudaa garaa walitti taatu akka ijoolleen arsii guruppii jaarrattee harargeetu duurtu namnummaan godhaa ture egaa laal amma fakkeenyaaf namni yoo ana tuqe namni anaa wajjin jiru sinuusu yaani namni isii tuqees namni isii wajjin jiru mire namnummaan garagara bahee akka oromoon argitee ol nyaatu godhaa jiru warabbal kaabaa namicha kana
Kanaafuu dhaggeeffadha. Ani tuffadheetiin jira. Ani tuffii gara laafootiifuu deebisuun dhufe. Garuu warra isa jala deemtanii goota kiyya itti cabsi jettaniin dhaggeeffadha. Gootummaa isaatii fi doonummaa isaatiin isiniif hima. Ammaan dura yoo ka yaadattan taate mucayyoo takka siireesii ta'ee haasaa beete gaafa immoo itti cabsiin dhufte akka amala keenyaa san urkaa akkana jechaati marawaatti banannee shaayii as lafa kaayyannee itti cabsina. Har'a immoo siirees taanee isinitti haasa'uu jirra. Har'a siirees taanee isinitti dubbachuu jirra. Koppiliinkii godhuun dagatina taap godhaa isarratti illee sheer godha ammaas. Osoo dhugaadhaan dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu osoo dhugaadhaan gara laafoon dubartii ka jaalatu ta'e akkuma argitan san gaafa kaan jaartii namaa qullaa fidee asirratti poostiin godhu ture. Har'a ummu firaa ooltamiif yaadeeti laala. Har'a naafiitamiif yaadeeti asirratti bahee nu gara gaggalchee irraa haasawa. Habiibi dhaggeeffadhaa jara keenya. Gara laafoo na dhaggeeffachuu jirta silaa ati dhalaadhaa nadhoodhaa. Bakka dhiiraa caayaa dhiiraatis takkaa oolteen beeytu dubbii dhiiraatis takkaa dubbatteen beeytu na dhaggeeffadhu. Yoo barbaadde beesti of sirii walitti deebina naa fe'ati. Bal'ifannee bilook jalaayis na kaasi. Dhageessaami bilook jalaa na kaasi. Beesti of sirii teenyatti deebina. Oromoon san booda nama moo'ee teessee aanuu himtu. Saami gara laafoon nama cabsaa itti muddaa yes. Okay, nutis itti muddu beeyna abbee shabaaba akka keetiitii bara. Nama umrii 20 fi 30 jidduu jiru baran jaarsa wayiitii miti. Nama ofirra darbee namaa ta'uu danda'u baran. Habiibi warri akkasii sodaatanis fittina qabadha dhageesse namicha huduurraa mee kaagartee wanni nu afaan jaanjeesse kana isaa miti eenyu nama gartee ofirraa lolee deebisuu danda'an. Kanaafuu dhaggeeffadhaa gara laafoo gaafa waa dubbattu maqaa kiyyaan Harargeen dhaggeeffadhu hudduu ta'e ajuutuu sanii miti. Harargeen afaan kee ajaawaa sanii miti. Maqaa Harargee afaan kee keessatti dhaga'uun barbaadu. Dhageessaami ani gaafan sirraa dhimma qabu ganda keen tuqu. Yoo barbaadde anarra akka barbaadde dhukkee kaasi. Maqaa ganda kiyyaa xuuxataanaan ammoo san abbaan gandaa ni jira firraas dhorkata. Kan akkasii waliif galla. Anis gaafan gartee sibira dabree ganda kee tuqe abbaan gandaa ofirraa na dhoowwata. San naafi'ati. Agarteemi ati nama dubartiin ulfeessituudha. Okay? Habiibii dhaggeeffadhu. Ati nama dubartii silaa dhiiraan nama ulfeessaami. Ati nama dubartiin ulfeessituudha. Ziis agartee an abbaa giddii gisee takka waan inni hojjetu na dhibasii galee. Kiniini itti fidee namicha gandaa maaliif wanni nurraan goone dubbii maa nurraan sirreessine nama dubartiidhaaf garaa qabu barinni abbaa ilmoo isaatiin beekan. Mucayyoon dhiyoo kana dhuftee bara mucayyoo inni suuraa isaa poosti godhe san wanni inni garaa qabu garaan isaa ka buukka'e san buukoo jechuun kun amma laala amma nu biratti akka loqodaa argeetti buukoo namni yoo jedhame nama akka isaa kana warabbal kaaba. Barreessuu dandeessi kun ijoollee arge jimmatti illee buukoo Oromoon kutaa 11 irra walii galte buukoo jechuun nama akka gurbaa kana raacha bishaan keessaa gisee ijaaramaas nama gara laafoo jaamu kana jechuudha. Kun amma beekadha beesti of sirii keessaas hin jiru amma akka gorsatti haasa'aa jiran. Akka gorsatti haasawaa jira. Akka gorsatti kennaafii jira. Dhageessanii kanaaf yoo narraa bu'ee otis okay. Yoo dhiisee deeme. Dhiiseen deemu taanaan ammoo walii gabbaana. Laala. Finneeti dhageessee finneeti kiniina silaa dubartii nyaataami. Kiniina san isa gad darbineeti garaa san rimeeya san keessaa baasna. Abadan kadiir haga rimeeya san si keessaa baasu wallaahi zilliisu. Ammoo naafati qofa jidduu ta'uu qaba. Okay, waliif galleemi. Naafi sibichaa qofa jidduu ta'uu qaba. Waa'ee dhimma kiyyaa waa'ee maarree background mana ganda baqa. Dhageessanii biyya keenya gaafa gara laafoon gadi bahee Harargee arrabsa jedhee Harargee tuqe warabbal kaabaa
akaakoo isaa qabriitti hin dhiisina. Gadi garagalchaati akaakoo isaa yoo dandeessan qabrii dhaqaa qotaati gadi gaafa inni Harargee jedhee maqaa tuqe. Dhageessanii sanirraa kaafetti isa duuba deemtanii namni tokkolleen naa hojii isin cinaa si ittiin dubbatina ni isin arrabsina. Dhageessanii yoo anaa fi isa qofa walitti dhiisa. Dhageessanii ganda isaa hin tuqina. Maqaa kiyyaan ganda namaa hin arrabsina. Okay, maqaa kiyyaan ganda namaas hin tuqina. Gaafa namni ammoo ganda keessan tuqe yoo jiraate. Okay. Ofirra dhoowwachuun mirga keessanii. Sanirraa kaafe ganda namaa please ganda namaa dhageeffadha Oromootii. Ani Kadir Harargee bakka bu'u. Kanaaf yaaduu godhatu kun har'a akka nama Ummu Firaa'ol yaaduu godhatu kun har'a akka gartee nama dubartii hiikamteef nama yaaduu godhatu kun kaleessaami kamicayyoo arsii qullaa isiidhaa asirra baasee birrii irraa nyaachaa ture jaartii namaa sanuu. Micattiin kalaas ol baasii jetteeni qullaa bar qullaa osoo paantii qofamu maal firraa qabdi namni arke micayyoo san miidiyaa irra namni argin hin jiru waan san miti jira keenya. Sigalee kanaafu nuti nama dhuunfaatti gara laafoo dhaggeeffadhu yoo narraa buute narraa bu'i. Waa'ee dhimma kiyyaa sin galchu an dhufee sitti ni manne naaf hin dhuftee sitti ni manne dhageessee laa wannummaan ati waa'ee dhimma kiyyaa keessaa gootu takka illee hin jiru. Sigalee waa'ee ummaan ati waa'ee dhimma kiyyaarraa wanni ati gootu hin jiru. Please gara laafoo warri agartee isa jala deemtanii goota kiyyatti cabsi dhugaa keeti jettaniin dhaabbadhaa of ilaala. Sigalee dhiisaa koomentiin hidhinaa dhiisaa warri moodiitara qabdan koomentiin hidhinaa dhiisaa rakkoon qabu waan fedhanaa barreessanii. An ammas kana akka arrabatti himi dhufee kan hin dubbadhe. Anaaf gara laafoon yoo walirraa barbaanne best of 3 waliif gadi baana. Oromoon eenyu akka gartee isa sodaatanimi gara laafoon nama ragaxaa maarree sodaatanimi. Okay, nama ragaxa sodaatanimi eenyu akka irree ragaxuu waliif nu dhiiftaniiti akka dheengadda obboleeyyan kiyyaa galatoomu Usmiyyee fi wanni waliin nu baasan san Usmiyyee fi Hafarsoon akkasii waliin nu baaftaniiti eenyu kana ragaxu nu laaltan. Waliif nu laaltan waliin nu laala naafi isa ammoo innilleen akka ganda namaa tuquu hin hayyamina anillee akka ganda namaa tuquu hin hayyamina. Gandi namaa kabajaa qaba. Okay, gandi namaa kabaja qaba. Amma dheengadda waan hin taane afaaniin albaa ture. Harargeen nama akka isaatiin afaaniin hin tuqamtu. Nama rimeeyaa garaa qabuun hin tuqamtu. Dhiira rimeeyaa garaa qabdoon isaan arge. Kanaaf borullee dhalaa teenya dubartii teenya Harargeetti heerumtu jaami borullee ni heerumti borullee ani yoo barbaade 5 fuudha 5 agartee 5 dubartii Arsii yoo barbaade 5 wanni si galchu jiru kana miti dhimmi kee dhimma biraati dhageessaami 5 fuudha yoo barbaade 5 fuudha ammaas yoo barbaade akkasumatti ammaas dubartiin Harargeelleen ni heerumti yoo barbaade. Kun waa'ee dhimma keetii wajjin hin deemu. Kanaafuu obboleeyyan kiyya ijoolleen Arsii please namicha san jala deemtanii dhageessanii namicha san jala deemtanii goota kiyyatti cabsi goota kiyya dhugaa keeti warri jettaniin adaraa dhaabbadhaa of ilaala. Kanuma isiniin dhaamu an amma isaaf deebisuun dhufne bara isaaf deebisuun dhufne
isi warra isa jala deemee goota kiyyatti cabsi dhugaa keeti warra jettaniin kana akka dhaabbatanii of ilaaltaniif eenyu namni goota kiyyatti cabsi jettaniin kun maal irratti namni isinitti cabsee chaanii jirtan kun jedhaati dhaabbadhaa of ilaalaa. Namni bultii reediitii fi bultii ummufiraa ol diigaa jiru haga irraa eenyu kana hunda yoo inni dhaabbachuu didee nambar 2 irratti qabadheetiin isinii fida. Sigalee qabadheetiin isinii dhufa yoo inni taa'u dide yoo inni dhimma kiyya kana hajju wal qabsiiseeti mee koofaa jiru bar isa bar namni wal qabsiisee oofaa jiru naatu qabatee gadiin ba'a jechuudha. Okay. Kanaaf warri agartee waan ammas intaane odeessitanii akka intaanitti gara intaanitti qabdan Kadiir nama of tahee jiraatudha. Obboleeyyan kiyya dhaggeeffadhaa. Kadiir nama harka namatti hin haajamne. Ya obboleessi obar obsinee waamee qalaal obsineeti qurxummiin jaan laal qurxummiin waa hedduu afaan na jira silaanan dubbadha itti jaan sigalee gaafa silaa waamee qal dhugaa meeqaa wajjin dhabsiiftanii isaan nama obsee bira dabreedha arra dhiisi sigalee gaafa silaa qabeenya kiyyaa fi dhugaa kiyya waamee kana dhabsi okay obsee nama bira dabreedha. Nama jechi nama osoo amma jechi nama kan nama ajjeesu ta'e osoo arrabni nama ajjeesate osoo arrabni gartee jiruurra addunyaarra nama galchate aanaa galcha nama hunda dura ana alhamdulillah niin jira arraas siigade arrakka waan nu jaalattanii arrakka waan naafii jaalattanii godhatan kana kaleessa Sigalee laal akka nuti qabeenya nu jalaa badillee hin barbaaddanne nu gootan asirra baatanii. Sigalee qabeenya nu jalaa bade akka nuti hin barbaaddanne nu gootan. Gara biraa ooftanii arra waa'ee eenyuuf yaaddaniiti. Eenyu guyyaa tokko naafii qarshii